Faatee waan dhagaye. Dhibbi dhagaye. Dhibaayyoon dhagaye. Gaddaan dhagaye. Gadamoojiin dhagaye. Gadabissi galche. Gadaasi hulluusis. Sagantaan keenya eebbaan eegalee jira. Turtii artist Fayyisaa Furii wajjin taasisnaa nu faana turan. Affeerraa kenna. Sirba kee keessas daamaa ka jedhu jira. Daamaan kun maal inni isaa? Kan fardaati moo maqaa nama biraati moo maal inni onni isaa? Waa'ee farda daamaa faarsaa fardimee. Fardimeeti daamaa dha'ee garuu daamichi mul'atu jedhu. Kana neeftuu jedhe. Kadibee. Ani waa'ee fardaa haasaan jiru. Teephatu mugolee nyaate naqattuutu gabaabbate sakaalaan hin tolleef jechuudha. Eeqxii amalaayee jechuudha. Maaltu amaleessee waan uumama diriirseera. Uumu seera diriirseera. Uumamni immoo seera cabseera. Seera cabsaa kanatu daamaa arsee jecha. Akka addaa yoo qabaatti nama galatoonfatu feetu yoo jiraate nama. Jalqabaa waaqa nagaan baasee nu galchee bara jajjabaa maraan hulluussisee asiin nu ga'e hojii kanallee akka hojjedhu kan na gargaare waaqa dachiif samaa uume dursee baay'ee galateeffadha. Hedduu galateeffadha. Isaan sun uummata Oromoo kana eegee na nifanne waggaa 9-8. Na eegee waggaa 8-9 booda eegan dhufe illee harka banee akka haati ilmoo fi reebbatutti na reebbate hedduu galateeffadha. Bakka isinirraa dhaladhe bakka isin qeeshaa'u sagantaa bareedaa kanarratti kabajtanii waan affeertanii fi ammallee isin akkuma siinqeetti mooya isiniin jedha. Oguruun socho'inaa nu faana tura.